هذا ما يا ناس يقولون ما لي في كبار تفوفنا عكسين قونا مدينة وانت كيس تعرف بالي يوم فاتنا كيس تتوفي مسكين سبب مجاد كيشو سني دبّت شوف تاني أتول سنتين إيه سنبني هادو بتوه تنوري سني أيه مجال أبو مجابتي شغل مجابتي مجال أبو مجابتي دارو بدا كذي دارو بدا دين أبو أصلا ما دقيق بدا دي أصلا تكو أصلا نرب سنا إيه بكرة بانجل توكي راب يا نرجع بدا جرّا كي نبي براسا سار ليزمي جرّا ما لك سارا على تفاري كبي نرجع بدا ما لي ولا سارا كان دربي بلوك نقول نيفير كان أبو براسا أبو मैं बोला था कि फल वर बाइक से आता हूँ आपके कोई इला तो कोफा वलीले इन रब्सिनु एक पक्का करना नुफित खबजा फुटने से इंद्रा amma mo kasira taajiro lola kufi mi tuba barbago sira taajiro hundi kenna fakkesi wasira taajira ni mora koda yo kadu gabde mutate abdin mudicha imo kallati bakke raer gamer sam gasan bilbilen wa haso to konfeti sondube ijolen kama musa sambira tergaman dufani ugajir to dambazo namnya malle mutansun saati amma kana bira tergam wa mutansun kesa jiru barbana ena me bar wan to kucarana nama kenna tibari argite debisi anusi debisi argite kara babati yechura debi ta ko jara dagon barbaji sara nama mucale timara ge batu amucale ansa amma argite shabagara yo jira amma sa amma silale yechura kana bimbo alla ko saari mo yo kabada alla ko saari kabana aji anum da kula la ko tamu jala debe dalaga demne abdiya abshi rako kabdu ati ammo baliyo ode sira si khanne jira mudasira kuno isin kaysa nama to ko khanne tin jira yo barbatisa te nama to ko isin tabala la dagay fadala dagenya barbat iya fen arge yarsini umata wali buy waltum malemet anga walta wande walta waltum abdiya ti garsida muchas jolle san namni wasi godu sinjiru namni sira dubbi ci debisu sinjiru mucaan baanaan dubbiin tumatte bakkuma mucaan jiru bicha barbaanna sagalee mucaa bicha barbaanna nuti waan ta'eef joollee mucaa sana harkaa qabdu tumiinsaa fi tumuu dhabuudhaan wal dhabdee tummee waa jalaa fuudhee tumanii tuman kuttisan nuti wanni barbaannu mucuma san bichaa barbaanna bakkuma inni jiru bichaa barbaannee lubbuun ni jira moo hin jiru bargannee eega lubbuun jiraatee lakkii bo'aa balwaan lubbuun ni jira joollee teenya galatoomaa jedhe ayyee jiraat joolluma sanii wajjin obboleeyyan keetii waliin jiraadha jennee walitti isin fayyifne isin biraa galla biraa zarkiyya kanaa fi dubbiin sodaatiin joolleen itti dawwanii fiti nageenyumaan finna malee lolaa wanni dhumaan jirtu wal dhaggeeffannee waa hunda tumarraa tole akkasii joolleen ofitti galatoome. Yaa kana dubbii dhugaa dubbadha. Miyuutii irraan akkas jaalibsa. Miyuutii bira jira. Okay. Ina jaalibsa dhaggeeffadha nan jechuun ijoollee amma isaa amma shabakar yaadaan jechuudha karaa gabaa baree jiru ammas immoo argitee ani addaan baasee illee dubbitan si ma dhaggeeffadhu wanni yookiin walii wajjuu dhabnee yookiin wal dhaggeeffana siin jedhu jechuudha. Dubbiin addaan baasitti mu ammoo maal gootan addaan baasee illee gaafadhe jechuudha sitti ma dhaggeeffadhu addaan baasee gaafadhe maal gootan illee gaafadhe akkam gootan illee gaafadhe galte akkam gootan illee gaafannaan wanti deebiin adeebisan akkana waan akkanaa fuudhe nu harkaa baheetti nagartee nu harkaa baheetti ijoollee wayii bira dhaqee ijoolleen bira dhaqee weessa ijoollee arsii ijoollee mabaaleetti naan jedhan maal ta'ee naan hin bahee jira kala sachitti aramni jiraan roogite naan kalas biraata chaane wal magalata agartee yoo dura ammoo argite yookaa sababa sanii wanti ka'ee yoo haa qabu jennaan sababa san aramnillee achi roofte naan maali sababni nu jettee aramnillee nu gaafattee jedhe achirratti jechuudha waan akkana nu jalaa fuudhennaan kalas inni kun agartee daa'imaati yookiin nama xiqqoodha mintuqina jettee namichi sababa argite ka ijoolleen bedeleedullee ijoollee irraa oobee akka itti biraa deemee sin jedhan wanti bifa baasee sitti mu jechuudha wanti yookiin agartee namni wal sodaatu takka illee hin jiru jechuudha maaliifi nuyin ijoollee arsiillee ijoolleen jechuun ijoolleen harargeellee Okay, ana wara da barayala shasra furda. Absi da barki ummata ko mari ba huri kana wayin wacci su barbada. Ayo wacci. Ajanda kana jalib sa nu gafide, ajanda kana jalib sa nu raffe, jalib sa walin nudire, jalib sa walin nake, warjatan duga ta ko baga gartan. Tokko. Wanni kun duga ta hubadda. Senegale jalib sa yamma kana gonu la lemma bekadu namni jalib sa gafide mal gafide yo kun duranu ko fada. Mata sirri gala. Duga du bajura fama yaayana keessa jirus abdiinis bilisummaa maqaatii fi walabummaa maqaatii waan kana keessa ibbaasuun caalaa bakka mucaan jiru irratti namni xiyyeeffatee jiru hanga ammaatti
Qabxiin guddaan maqaa keenya wala babaasuu caalaa mucaa bakka jiruutu ragaa buusaa mallee naamana. Abdii sirkaa abdii arsii sirkaa galatoomi haasaa bareedaa osoo jirta. اوف هذا اوف هذا شوف لوك لوك yoo isaanii qabaatte alatti kan inni yaayatti rasaasatti ramzatti shoodatti baaliyyootti nambara takka haraqama ijoollee imoon qabduu sanitti kan shabaqara jiran giddi miti bilbila kontaktii kallattiidhaan itti bilbiluu ni danda'ama jedhu sun laalama bari bakka abbaan dhimma hin jirre bakka abbaa waa furuun jirre kaasaa jirre hundi keenyaa'u namni furmaata waan kanaa qabu tokko mucaadha lammaffaan warra mucaa sana harkaa qabu ijoollee sitti ergite san lakkoofsa isaanii baaliyyoon buufanne baaliyyoon ammatti dawwalee jara san nu haafitu yoo akkasitti deemne hedduu gaarii na fakkaata galatooma. Ifa mammalena do enu damba ina abdina katira jiro bare mucha kabani akka jarekna hinte tiga fadde jenna mucha kabani ogode mane mucha nar ka fige be jole ka fige be araba bira dake akka wana chitti araba har ka fadde fadde tiasa udira bara mabdi sini galle jole ka jiru bara akka sanjaan cala shonde hiyo wali ya harga sura karfum barbadi ana sana dago fede felato har ka bade da kai jole barbadi jole kallatin tum tesena dago barbadi jani ya fi gonen kallatin kam sana mabdina ijoollee kallattiin qabdee harkaa fiigee tarisa fidiitti akkasin warkaa fiigee badee haa jedhu kaan ammoo oona inni numa dhagaa oona ijoollee namni guutuun shabakaa qaba oona inni dakanuma jira namatti hin beekne malee numa dhagaa shoodde beeksisa tokko na dhagaye shoodde fi yaallan jechuudha waan kana jechuudha mucaan abdiin ijoolleen arsii ka qabda jechuudha akkas ilaalammaa bakka inni jiru barbaada dubbiin hin jirtu jechuudha. Bakka inni jiru barbaadaatiin fidaa jedhaan yookiin bilbilaan dubbisiisa. Cala shabakan qabu fakkaata ramzatti cala anaa mutu godha cala anaa mutu godha ayye shabakan qabdu fakkaata. Ana dawwalee gaafateetiin fida isirra kama jiraan akka naa jolee erguudha. Akkas yoo deemee dubbii gabaasnaa miskiinni akka asirratti yeroo takkana ramza isin hundinuu waan dhaga'uu qabda waan hubachuu qabdan tokkoffaa jaalibsa dubbiin asitti as fide homa dhagaye akka miskiinni hin miidhamneef kaatillee immoo oromootti as fiddee maqaan kiyyallee ajandaa ta'e dubbii kana lammaffaa irratti ammallee jarana ana waluma wanna dubbise akka yaayatitti sodaa ilma namaa osoo hin taane waan qalbii kiyya cabsi tokko ammallee immoo waan ijatti nan tolle tokko dubbachuu waan irra jiruuf dubbadhe waan sassii galee dubbachuu kiyyatti ammallee hin qaanfanneellee akka hin dogongorni fakkeenya ofii kiyyaayyuu ofitti bahee jira achiasis si galee kana irratti illee ammallee immoo jechuudha bakka namni waan dhufeef si galee jedhanii fi miti immoo jedhuufillee miti si galee haqa barbaaduuf miskiina irraa miidhaa dhaabuuf isin galee kana hundinuu namni osoo taatu hin jiru jaalib sa'aatiin agartu sin argu si galee ka wal argu miskiina daaraa keessa deemu si galee ka kophee lukarraa hin qabne kanarraa ammoo lola dhaabuun si galee barbaachisaadha kana waan ta'eef waan danda'ameen nu fakkeenya akka ijoollee arsii hedduu dubbiin kun eega kallattiin akkana fakkaatte jala buunee hatta qaaman deemnee bakka san namni dhaqee waan san barbaadee akkasitti dhugaa kana baasuudhaan namni akkanatti yaaduudhaan wanni kun dhaabachuu danda'a si galee kana ta'uuf nullee fakkeenya abdii shoodde beenu dawwallee abdii kana waan jiru yoo jiraate ijoolleen inni fakkeenya dhugaan dhugatti beeku kan mucaan sun bira jiru yoo jiraate isiniif inna nu eeggadha kana ta'uu baannaan hatta anumaa wal amannee jechuudha beeki nuti kun kalee diinan taane har'a haasofni miidiyaa diina nu godhe malee qaamanis wanni argisiisee diina nu godhe hin jiru si galee kun diinaa miti si galee nutummaa walitti dhufnee karaa mucaan sun irra deeme duuka buunee gartee hararge irraa arsirraa namnummaan gartee asirraa guruppii ta'e mucaa san barbaannee baafna malee miskiinni miidhamuu qabu si galee sa'a ammaa kanarraa miskiina irraa miidhan dhaabbatuu qaba kana yoo jedhu immoo an lubbuu xiyyaaf yaasaa hin jiru miskiinaaf achi qabadha akira dubbiiti waan qabnuun fakkeenya waan beeynuun isinitti himnee jechuudha naaf shoodden deemnee mucaa gaafanne akkan galafina yeroo diram dhalin dubbattaramta ammas deebi'ee mucaa kana tokko jira kasaaraa kana qabame tokko ka fuulamuu mara dirbimbeessanii ka furan tokko ka kophee afaan kayan mucaa sana gafetetti dawwali hin seenu akka waan jinnii maal yeroo tokko isaan san dorka qaba jinnii maal yeroo tokko asiriyaadii kana qaban sararii akkanatti mucaa sun immoo chumburaa hin dhaan jiru shodde mucaan ni jira san lakkoo ijoolleen harka jirtu ni jira mucaan akka harkoon qaboyyee okay yaa baina dawwali ijoollee harkaa qabnu ni jirti ijoollee harkoon qabu okay خلاص يا بينا دولي ابدي بينا دولي تي ولي دولا شو دخي يا كنا ويا شو تيفنان كان مجا سنه كتر غنوا تو غلطو ما مولي غلي جير خرط كو ديبنا ما akasi waan tokko dubbadha warra TV ijoollee arsiidhaa fi hararga ofiin tokko mee caalaa mi'uuti qabadhu baakki shabakaan kennu jira
Ati warra koomenti ramza koomenti rakkoo qabu barra. Warri koomenti kunniin jechuudha. Dhiisa dubbiin. Ijoollee tokko koomenti irratti ramzaa kiyya. Koomentiidhaan miira keessa gala dhageeffadha. Laara koomenti Dubbiidhaan koomentiin miira keessa hin galina. Ijoollee dhiisa koomenti. No, ani ka amma kanaayyuu jechuutti hin jiru barga hunde maafuu jechuutti jira barani nama 1,400 as jiraami waan akka dhaamsaatti nama fakkeenyaaf jibba argeelleen qabu wanti argee arsiillee caalsu takkan qabu wallahi lazima waan kana keessatti wattakkallee haga turii keessa jira wanti natti dhagamaa hin jiru maaliidhaaf namni hundu akkaataa miira isaatiin dubbataa ture hojjetaa ture jechuudha jaalibsaallee yoo ta'e haga dubbate garuu hoo akka waa takkallee irraan arganne hin beeka. Kana booda garuu jechuudha wanticha kana asitti dhaabatiniin bakkee ijoolleen deebitee waa balleessitu illee deebi'ee uumamuu danda'a. Fakkeenyaaf gaafa asiin duraasan marraa 2-3 deddeebi'ee uumame. Wal dhageettanii yoo rakkoon biraallee akkanaa uumame lakki gadhiisii bakka nagaa wayyaa arsii jechuun harargeedha. Harargee jechuun arsiidha. Hawaasni kun hawaasa tokko. Kana yeroo isin jedhu ijoollee biyya alaa jechuu kooti. Hawaasa biyya keessa osoo hin taane ijoolleen biyya alaa karaa kana deemtu tokko hundi isaanii riskii isaanii barbaadata deeman waan ta'eef biliis ijoollee kanarratti illee miidhaan geessisina ta'arsiillee taharargeellee wal dhagaya miira keessa seentanii waliin miidhina. Goba Ramza yamma kana goona laale biraafoo kee tolchite waan bira diraamattee ramsa ishee gaariidha. Wal jeequuf wal rabsu wal xiqqeessuu isaa kajoo akka gorsaatti hedduu gaariidha. Gama fuulduraatti immoo isa kanarratti hojjannaa uummata kana tokko goona. Kun waata kiyyaa fi keeti. Amma qabxiin keenya guddaan ijoolleen teenya lamaan asirraa gabbuu. Waa'ee mucaa sanii maali nuti deebi'an? Maal jedhan? Astaghfirullah. Yaala qoy waa'ee markaa qabachuutti hin ce'inatti yaayi. Yeroo takka mutti qabadhu. Amma mucaa tokkicha sababa isaatti jeequmsi uumame san haa mul'atu ijoollee lamaan asirraa gabbuute sun walitti waltee haa nutti hin deebitu. Wayi nutti deebiti immoo ijoolleen sun achumaan galtee rafti. Mucaan kun ni jira moo ni du'e? Hangana qofa barbaadna kanaa dubbii kana xumura kanaan nagee buusa. Ora sasa. Bila asirratti anilleen tokkoffaa ijoolleen teenna eega kasaa mucaa kanaa kan feetu taate dirqama kun dirqama yookaan ijoollee agartee mucaa abdii kanaati. Dubbii tokko kasaa fidanii galmaan ga'uun dirqama. Waan kana guyyaallee irraa dubbataa oollee ijoolleen teenna mucaa kana beektan taanaan abdii ilaa tokko keessa jirta. Kallattiin fiddanii waan san fiduu qabda. Maqaa waan kanaatiin miskiinni meeqa dhiini gajjigaa jira. Kana dhageeffadha. Namni si gaafatamullee. Meeshaa koo yaafi tortoran guri dubbata. Rasaa guri ziyati kan. Intu murakoy. Ila maqaa balaa kanaatiin lubbuun miskiina baay'ee gajjigaa jira. Wanta kana yookaan immoo dubbii sobaatiin dubbii hin jirreen fiddanii ajandaa agartanii lubbuun miskiina haala kanaan bade taanaan namni itti gaafatamu tokko ijoollee waan kana gafitte. Rakkoodha wanni akkanaa kun waan ta'eef dirqamaan jala bu'a. Iddoo mucaan sun dhaqee nama agartanii qaaman kallattiin bakka sanitti argame. Akkaataa mucaan kun itti uumame erga quba qabaattanii jettan nuuf hiddanii asirratti himuudha. Miskiinni immoo akka agartanii akkanaan tuumamaa jiru. Dabbaan ammaa wayii yaada qabu. Dubbaddu ziyaa carraan kee rakkoon qabu. Wanni yaada guuraa waltoon jirtu laata. Tokko namni eegalu leelloodha. Yoo dhiiseen dhiisaa jechuudha. Anammoo wanni jechuu barbaadu walumaa galatti wanni nuti dubbachaa jirru wanni nuti haasawaa jirru mirgaan nu sarbame. Kaleessaas afaan laafinaa fi gara laafimna keenyaatu waan kana hunda siin ga'e malee adoo kaleessa waan godhamuu qabu hunda goone har'a wanni kun hundi nutti hin deebitu dabbaan wanni isin eegaluu qabu jechuudha. Kanaaf ammaas kan nuti dubbataa jirru roorroo kennu gale roorroon sun yeroo tokkoo fi lama ta'e yes nama hin dhiiftaa jechuudha. Roorroon sun yeroo 2, 3, 4 nutti taate bireessu. Roorroon gaafa dhumaatte immoo sodaa taati malee kabajaa miti. Kana hundi kana haasawaa jiru oduun dubbii qaba aboora biyya mucaa san ziyati deemaanis qaba yeroo takka deemaanis qaba mucaa san ni baafnaa hin barbaannaa ja'anii yoo mun dabbar si fudhachita yeroo takka baa gidduun afaan anaa si qaba obboleessa keetti si qaba wanni hundi bakkaaf yeroo qabdi akka qabdi jira keenya isa kanatti deebina kana sirriitti wal hubanna rakkinan qabu isatti deebina yeroo isaa hafee jira yeroo isaa kutee jira na fakkaata amma wanni guddaan maali ni beekta ijoollee lamaan waa'ee mucaa kanaa beektu taasirraa gabbuute san yoo mucaan jiraate nutti ol deebiti. Yoo ol deebi'uu baatan mucaan du'ee jira. Hangana qofa waliigalee adda baana sagantaa dhimma biddee jirtu isa gaariidha itti deebina inni. Yeroon isaa bal'aa jira yeroon isaa kan kutee kana jira. Sun bade naannoo keenya jiru tokko jira niin balleessanis. La adana ran jirru ziyaad siin buusa anaa siin buusa amma asirratti siin buusa amma adanatti jirru amma lolatti jirru haas jiru obboleeyyan keenya hawleen gechaa jirru nagee barbaanna haqa barbaanna. Ziyaad buusna. Noora kun gubulis. Ziyaad atirraan buusna. Yaa ta'u yoo ta'e egaa yaada wal doorsisutu walitti adannaadhaan hin ta'u.
Kaas jiru sun nama waan ta'eef. Yaa ol deebisi yaa taa'u. Haa ol deebisi. Caala yeroo takka walaa hubannu fa'a. Waan isin Rakkoon qabu ol deebisi. na hubadhu caala yeroo Ol deebisi haa taa'u. Haa taa'u ol deebisi. Aida dabbaan bakka bu'ee amma dhageeffadha. Dhugaa miskiina barbaadaa jirra malee lola gartanii labsaan jirru. Nutillee kan isin bira taa'aa jirruuf lolaa fi miti. Nagaa barbaanne dhugaa miskiina barbaadaa jirra malee argamuudha. Oromoo nama 1,200 nu dhageeffataa jira. Sa'aatii kanatti dhaatuun hin barbaachisu. Oromoon agartanii miskiinni gama lachuurraafuu hin du'a. Wal miidhee jira, wal cafallaqaa jira. Kanaaf dhikkoo siirraa qusadhaa waan akkanaa kanarraa ijoollettiin deemtee deebitu waan jarri dhufuun walumaan laallaa yoo agartanii dhugaan argamte Rabbiin haqa miskiinallee baasee jira. Kanaaf nama akkasii akkana nutti hin galchina jechuun barbaade gabaabumatti. Okay. Akkasi rasaasaan ifin bu'emu rasaasaa simiti sana bira bu'ena fakkaata. Ziyaan nu ol deebisa jara keenya amma doorsisee irra hin jirru dhaadannaa irra hin jirru amma nuti dhuga qabna haqa qabna politikaalii dhugaa fi haqa keenya qofa akka baafnee dubbanne kan jedhu sirri wal hubachuun gaariidha. Kaas jiru sana akka keenyaatti doorsifni hin barbaachisu lolli hin barbaachisu qabnaa fi qabnee jiraan hin barbaachisu haqabame akkamiin baadha furmaanni haasaa jirru. dabbal dhaggeeffadhu mee Ziyaad mojogeetti kun dhiifama wajjin dhaggeeffadhu. Ziyaad dhaggeeffadhu. Si dhagaa jiru godhe isaan wanni jechaa jiru nama doorsifnaa nama ajjeesnaa mita kanaan haasaa jiru. Wanni nuti dubbataa jiru dhimma mucaati. Yoo waliin nu galchi jechuudha. Akka hawaasa argee tokkotti kan nuti haasaa jirru. Amma bar dubbannee kaane Ziyaad asin turre maa Ziyaad na dhaggeeffadhu kaamee na dhaggeeffadhu Ziyaad illa tokkoffaa miira keessaa ba'e biibii kiyya maaliin jedhi ati Oromoodhaami ka walloltuun kun illee unkaan arsii fi harargee jettanii dhiisaati ilmi haadhaa tokko abbaa tokkotu wallola waan ta'eef kun rakkoon qabu walloluun garuu hoo waa'ee mucaa fidaa jenneeni dubbii tanallee hin laalla dhugaa ati jettullee yoo ta'e bakka dhugaan jirtu eenyutu awwala waan kana rakkoo kana kaase hin laalle dhugaa abbaa galchineetiniin addaan dhaabadha waliin tuqina akkuma dur wajjin nyaatanii wajjin nyaadha waliin lagadha inni adda deemna wanti waan dura waan dabre dhiisa. Akkas rabdaa yaadee hangas waan gadi deebi'u mana kana sheerii godhaa warra sagalee girtan sheerii godhaatii jara qote sanaa dhugaa bichaa baasa halas. Akkas godhe ziyaa kiyya bara walii galee xumurree ijoolleen ni fineettee kuttee bartee nyee gujjira wanni afaan sa qabee filannoo hubachuu itti malee mee warra sagirta sheerii godhaatii jara sanaan keessaan deebi'uu ni eeyina. Waan tokko bachuu qabdee miira keessa gallee bara akkan lafa haanii naman ture. Laala rakkoon qabu waan asii dura jiru obboleessa kanaa si qaba hoggaan asii qabee naa qabameeti rakkoon qabu. Baga miira keessa galtee akka abdaasi haqa kan keessa nammoo miira keessa galtee kan balleessineef si qabee anis galatoon. Dabbal. Ayya caala kiyya. Dabbal. Hagam takkatti kan taniif amma daddahii kaamee akkatti isin qaban. Wallahi numa ina qaamee numa ina. Billee waan turan natti fakkaatu. Egaa kutan garuu amma daqiiqaa 5 7 fa'aa ta'uu Heera jaarsummaa fi heera manguddummaa wallaalina. Heera keessatti manguddoon dhufte baadiyyoo rasaasa ramsaadha. Sun ijoollee isaan fidde. Isin manguddoon isin bira jirti isin bira jirti. Sun ijoolleen ta isin ergattan osoo hin taane baadiyyoo fa'aa ergate. Rasaasa fa'aa ergate. Ramsaa fa'aa ergate. Isin galee nuti manguddoon